on you! Shame on you! Shame on you! Hero, jirtu, bakka kana gadi dhiisira asiin kaasu, bakka keessa deebi'a. Amma chibara bakka kana gadi we demand justice! 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 We demand peace! We demand peace! We demand peace! We demand peace! Black Lives Matter! 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 Oromo Lives Matter! Oromo Lives Matter! Oromo Lives Matter! Oromo Lives Matter! No justice! No justice! No peace! No peace! 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 Ethiopian government! Ethiopian government! He's a killer! He's a killer! Ethiopian government! Ethiopian government! He's a butcher! He's a butcher! Ethiopian government! Ethiopian government! He's a dictator! He's a dictator! UK government! UK government! UK government! UK government! Stop! 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 Supporting! Supporting! The killer! The killer! In Ethiopia! In Ethiopia! Ethiopian government! Ethiopian government! He's a butcher! He's a butcher! Ethiopian government! Ethiopian government! He's a dictator! He's a dictator! Ethiopian government! Ethiopian government! He's a raping children! He's a raping children! Ethiopian government! Ethiopian government! He's a raping woman! He's a raping woman! We need justice! We need justice! We need equality! We need equality! Free Jawar Mohammed! 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 Democracy! Democracy! Down, down, Abiy! 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 Ethiopian government! Ethiopian government! He's a killer! He's a killer! Ethiopian Prime Minister! Ethiopian Prime Minister! He's a butcher! He's a butcher! Ethiopian Prime Minister! Ethiopian Prime Minister! He's a dictator! He's a dictator! He's a dictator! He's a dictator! We demand justice! We demand justice! We demand peace! We demand peace! Jira! 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 Listen everybody. Listen, now it's clear. No, listen. Actually, akkuma argaa jirtan imbaasii Itoophiyaa biyya UK magaalaa Londoniitti argamutti qeerroon keenya uggura guyyaa jahaas gaggeessaa turee jira. Uggura jajjabeedhaan tajaajila tokkoyyuu kennaa hin turre amma yeroo ammaa kana humni dabalataa poolisii humna hedduudhaan kan argaa jirtan kana kunuu humna baay'ee qabatanii dhufanii imbaasii kana bansiisuu yaalaa jiranii
qeerroonis imbaasiin kun hin banamuu haga dhumaatiin ilmaan Oromoo hooggantoonni keenya mana hidhaatiidhaanitti haga dhumaatiin ilmaan Oromoo dhaabbatutti haga waraanni Oromiyaa keessaa bahutti imbaasiin kun tajaajila tokkollee kennuu hin danda'u jedhanii poolisii hojii wal fuudhanii wal qabaa jiranii maqaa hir'atan kana poolisiin kun heddummaa isaanii argaa jirtanii kun poolisoonni asiran imbaasiin haa banamu jedhaa jiru. Garuu imbaasiin yoomillee hin banamu tajaajila hin kennu jennee nullee ciccine qabnee jirra. Oromoo bakka jirtu ka'iiti falmadhu Oromoo diyaaspooraa imbaasii Itoophiyaa biyya mara jiru keessatti qabaatti uggura kunoo akka margatan qeerroo UK fi London guutuun imbaasii Itoophiyaa kan ugguranii as jiranii Oromoo falmadhu bakka jirtu qabsaa isin jedhaa qabsaa. Gamme intala fuudhanii waan deemaa jiran kootu waraabi fannoo wiilchariirra godhaa jirani please. Justice for Hachalu! 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 Free Baqqala Garba! Free Baqqala Garba! Ilakunu akkuma argaa jirtan tana isii tana poolisiitu akkana gatee isin amma deemaa jirti. Haaluma argaa jirtan kanaan poolisiitu akkana gatee isii kana jechuudha. Poolisii UK intalatteen akkana gatee jira. Kunoo bakka hunda jirtan. Because of you, police UK. Imbaasii Itoophiyaa kunoo uggura qeerrootii fi poolisii UKtiin marfamee jira. Tajaajilli yoomillee hin kennamu akka hin kennamnetti as jira. Kunoo akkuma argaa jirtan kana poolisiin nuu ol ta'eetiin dhufee jira. Qeerroonis imbaasiin kun yoomillee tajaajila hin kennu jedhee jira kootu meetiroomsa. Oromoo biyya alaa jiraniif dhaamsa dabarsi. Oromoo biyya alaa jiraniif ilmaan biyya keessa jiranii wareegamaa jiran akkuma argaa jirtan ganamaa galgala argaa jirtan namoota keenya biyyatti dhumachuu jiru jechuudha. Biyya ambaa kana biyya keessatti salphannee Oromoon biyya alaa jiru akka isin argitan kanatti harka duubatti deebisanii ijoollee baanii guuranii mana hidhaatti guuraa jiran. Salphinni nuti biyya salphannee asittis biyya alaattis nu dhaqqabee jira nu salphannee jira. Kanaafuu Oromoon biyya alaa jirtan gabbayi falmat hiriira bayi. Kamadae, obboleessa kan kee biyyatti dhayame awwaali obboleessa kan kee biyyatti dhayame hospitaala keessa kai Oromoo bakka jirtu kai dammak si ajjeesurraa mootummaan of duuba deemuutti hin jiru abdii kan kee Abiy Ahmed irra keetta hin ciisin Oromoon biyya alaa jirtus salphattanii jirtan kaatii falmata kunoo akka argaa jirtan mootummaan Ingiliizaa addunyaa biratti mootummaa firiidamiidha mootummaa dimokiraasiidha jedhamee beekama garuu kijiba kunoo isaan bira jirraami kijiba addunyaarra hin jirtu jechuudha dhugaan hin jirtu dhugaan addunyaarra hin jirtu gadi baay'ee falmadhu nama siitaa of dura kaayiti diktaatara of biraa buusi Oromoo biyya alaa jiru akkana salphina keessa jira jechuudha boru Awustiraaliyaa jiru ka Kanaadaa jiru ka Minisoota Ameerikaa keessa jiru gabbayaati falmada biliis ummata keenya biyya alaa bira dhaabada biyya dhumataa jiru bira